مرحبا شمار كفوني وردفتوتا كبجمتوتا فديلا كمال جرة جرتو ججبات والحمد لله بقدقان دفتني سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا كبجمتوتا فديلا كمال أكم جرة جرتو هالشما حركفوني جرة جرتني ورا من تابرا وردفتوتا وري كتاف gosaaf amantaan itti waddaan qoodin wal kabajnee wal jaalannee wajjin hojjetaa jiru hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isinii waliin haa jiraatu isiniin jecha har'ammamee ijoollee mana arabaa akka kootii kana manni keessan isinii himuun dhufee dhugaa dubbachuu manni arabaa kaasatan yeroo ramadaanaa kana hedduu tokko akka nuti jirru ani meekiyya video kana ilaalee walitti deebifnu videochiin innis maali yoo jettanii waan ani halkan fixee deemu waan jarri ganama hojjetanii na eeganu walumaan haa ilaalu isiniin jedha. Ija keessan itti mul'atu kunoo halkan ganama gizee ribaa kaamuu yeroo hunda kushiinaan kiyya akkasii mee isinis waan kana naalaalaa mee naalaalaa isiniin jedha beektanii. Injuma keessan itti mul'atu kunoo gadi baasanii hingatanii kunoo quncisanii akkasitti dhiisanii kunoo akkas bakka wanti tokko bootaa kushiinaa hin fakkaatu isiniin jedha. Kushiinaa tumo saalaatti gadi ba'e immoo masin jettan beeku isiniin jedha. Saalaan nyaata kubusii wanti rabbi kallaqe saalaan umarratti wal ga'ee jira. Dhugaa akka kanatti kushiinaa keenya yeroo hunda kan anintinii jedhu akka kanatti mana ijoollee durbaa jettu waan garaagaraa hojjetee nyaata akkasiniin jedha. Egaa obboleen kee jaalatamtootaaf kabajamtoota erga viidiyoo kana ilaalee walitti deebinee hoomanii fakkaatu argitanii jirtan kushiinaanii ganama yeroon ani irribarraa ka'ee gadi bu'u wallaahi kushiinaa qofa saalaan illee akkuma sana guyyaa sana sababa wal dhabiinsi yaani yookaan haasaan yookaan loliisni jiruuf jarri jalee bultii kanaaf jaleetti darajaa jala bulanii kanaaf akka sana isinii sawwar dhabe kanuma sawwaree mee nama meeqan keenyatu biyya kanatti jira meeqan keenyatu gosii kana ganama kee gargaaramoo anuma qofa bira kun gaafii kiyyaa yoo dhugaa mana keessan keessa jiraate wanta karaa jiraate ana deebisaa dhugaa walla yeroo hunda jechuudha yeroo hunda waanuma akkanaati an kiyya isinii jechuu barbaada viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhaa ilaalaati. Komentii komii qabdanillee komentii jedhanaa kaa laayikii sabskiraayib gochuu hin dagatinaa warri mana kiyyaa faarawaa taatanii itti haasuunaa fi raamadaanii keenya torbee lammaffaan illee keessaa bahu ka'ee yaani kurnan duraa dhume kurnan lammaffaan illee guyyoota tokko kana tafee rabbiin nama soomee ittiin milkaa'uun haa godhu hundumti keenya buleen keenya warri amantaa musliimaa hundi keenya iyyuu baga rabbiin kurnan lammaffaalee nu xumursiisuu ka'e hammas kurnan sadaffaa hafuufis rabbitu jira akkasii isiniin jedha du'aalee kadhachuu dagatinaa zikriilee dagatinaa qiraatilee dagatinaa haasatan kurnan booda kurnan isii akkaan jaalatamtuudha akka amantaa musliimaatti isiniin jechuu barbaada obboleen kee jaalatamtoota akka kabajamtoota itti haasuunii dhugaa mana keessaanii qodaanii hedduu tokko ijoolleen baay'eedha isinitti ijoollee 8 mana keessa jirti ijoollee 8 anaaf madaamii malee jechuudha ijoolleen qofti ijoollee 8 jirti hundi jira akkuma isin argitan kana saalaan illee akkasuma kushiinaa illee akkasumatti baay'ee nama dubbisiisa baay'ee nama gaddisiisa kanaaf wannaan meemee isin immoo hankeessan immoo akkam akkamii anillee harkeen kayaasuun hojjedhu jechuuni hin nyaatinaa ituun taane namni gaafa waa hojjetu warra basa ta'u dhiquulee dhiisa malee qodicha sanarraa qushaashaa sana gatee qushaashaa sana zibaalaa keessa buusee jechuudha maal godha qodaa bakka tokko kaa'aa jechuudha kun immoo jechuudha inni itti nyaatames inni itti gadi ba'es bakka isaatiin deebi'u jechuudha subhaanahu wa ta'ala gaafa sana namtichi itti sawwaree ergee lammaffaa gaayiroo fooqii baatu diishii watarii banaatti gatii ol ba'ii duwwaa taasisee jette diishii watariin inni bitame mana kanatti sa'aatii 3 gadi cufatu sa'aatii 3 miica jechuudha hin jiru daqiiqaa 30 sa'aan tokko wanta akkasii ka barbaade irra kaa'uun hin jiru banuudha haawwatii kaa'amaa sa'aatii 3 miica jechuudha qodaa kan miicuu hamiicanu halkanii jettee akka dallanii argite jechuun qodaan inni harkaan miica'u diishii watar miicuu saaniidhaa fi gabshaadhaa fi burcuqoo wanta buburreen taane wanta dahabiin taane miica jechuudha
distii simmiicaa maxxabashaa simmiica garuu waanii akka sakkis gurguddaa akkasii fuchuu waan hin dandeenyee fi kan inni irra hedduu fuudhu isaanii gabshaadhaa fi burcuqoo mallaa yaani kan shorbaa minaaminiidha kan inni fuudhu jechuudha. Kanaafiyyuu isinuma hunda bira immoo ana bira qofa itoo ana harkaan qoodii qawdaa kana hunda miicuu ta'e dhugaa danda'e hojii mana guyyaa tokko hojjedhu Ramadana keessa guyyaa tokko maaliif yoo jettanii hedduu jabaata Ramadana keessa baay'ee jabaata baay'ee qodaanii baay'ee akkuma isin amma viidiyoo irratti argitanii kaatanii hedduu jabaata akkan isinitti muka naamiti maalii fi inni isin amma argitanii girmaashidha akkasii immoo saalarra jiraata jechuudha. Maaliif baay'ee daqiiqaan hin fuudhanii burcuqoon fuudhanii isaanii hin fuudhanii gabshaan fuudhanii bakka asitti nyaatanii achittis nyaatanii gatuudha bakka. Kazaa isin immoo akkamitti jirtanii jechuu barbaada. Kanaafiyyuu viidiyoon kiyya gabaabduudha. Viidiyoo kiyya galumaatti dhageeffadhaati yaada qabdanuu fi qeeqa qabdanuu koomentii jennaa kaa'aa isin jechuu barbaada. Kanaafuu naanii akkamitti jirtu isinii jechuu barbaade. Akkamitti jirtu Ramadaan akkamitti isin qabatee jira. Ana hojii natti ulfaatee gidduu kana nyaata hojjedhee mana madaamii haadha sitti ergaa. Mana keessaa biyaansii gara nama 20 nyaata qophaa kiyya kan nam tokko nan gargaarre nuti mana keessa nama 13 tokko hin saafaree obboleessii shuweerii jechuudha kan gibbii keessa hojjetuun saafaree ana wajjin nu qofti nama 13 mana maatii haadha sitti nama 5 dhaqa nama 18 fi sorry nama kolcha nama 18 fi ana kiyya kana qofa harka kiyyaan tuumuru kunoo harki kiyya ammoo isa dheen gadi distiin naguma malee amma shunkurtii muru harka kana namuri kaleessa billaan maalii fi wantu hundinuu harka kiyya qofa namni gargaaru jiru waan ta'eef isinii galee kanaafiyyuu dubbekooti immoo quraana qaraamaara kanaaf garagalee ilaala. Kanaafu hamman billaan akkas godhee shunkurtii keessa muru bullaa addisii furadhee billaa sakaan bakka jiran bana kana jammar beezawai waa hin bada jechuudha hin bada maaliif ala geessanii gatanii waan ta'u hundinuu amman jiru nama bituudha malee keenya hin gatanii jechuudha. Ijoollee waan baay'ee ta'an takka kilaasii jiraate geessanii gatanii kilaasii jiraan galuu takka ala gibbii keessa geessanii gatanii bakka wantum bakkuma jarri geessan iyyuu hin beeku jechuudha. Kanaafiyyuu billaa addisii kaartoona keessaa baafadheetu shunkurtii muruu harka kiyya akkuma shunkurtii sana qaccacci godhaaru harka kiyya kanallee mure baay'ee dhiigallee dhaabbachuu didee alhamdulillah dhiigaan jiru achumaan ol dhufee lasgaatti godhee nyaatti ishii kana inni inuma dhiigaaf kaffaasii kee wadhee hojjedhee kaffaasii keessa dhiigni guute akkasitti wallaahi waan hojii hedduu mana hojii narraa daratee fi waan intini naannoo maatiin jechuu barbaade daratee fi waan qophaa kiyya ta'eef hedduu ulfaata madaamillee na gargaartu ariisii qofa gootii ijoolleen illee hattaa sofiraallee hin geessanuu sofiraallee sanii afaan saaniin geessanuu saanii geessan burcuqoon geessanuu utuma wayii jechuudha nyaata namni hojjetellee hin geessanu dhugaa hedduu natti ulfaate garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin haasaan hin jiru kan hunda keessaa haasa'uun hin jiru isiniin jechuu barbaada obboleeyyiin kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota Ramadaan illee bahuu ka'eera. Sejammaran ku Ramadaan bahus dhiisus akkuma kana ijoolleen hedduudha waan ta'aniif isayyuu mana shamarranii mana dhiiraa wayyaa kun immoo shamarran qofti nama 6 madaamii wajjiniin ijoolleen durbaa qofa 5 qabdu jechuudha. Irra gadaantuunis waggaa 12 jechuudha. Irra gadaantuunis waggaa 12 jechuudha. Walittaan isaa namtittiin ijoollee durbaa 5 deesse. Kanaafiyyuu akkasitti girgirna godhaa jiranii haasaan immoo jiru. Garuu iraftiin immoo jiru rafti Ramadaana hanganumaan kaasan ganama kushiinaa sa'aatii galee hanga halkanii yaani hanga faxirii yuman dhaabbadhaan keessaa salaatu malee sana booda immoo maaltu jira inna faxirii kee xiqqoo aara galfadhee sa'aatii fi walakkaa tazaana maaramti reem saata maniyaatti gadi bu'aa saata ku walakkaa aara galfadhee achi kee immoo saayidaa shirii yookaan asharaa waytiin ol baa gaafa kee sa'aatiin ashiriin itti ga'us ni jira. Kodaa sakaan sarkaan dhiqannee nyaata sabaasan paarsalii keessa kaa'ee baasee achimmoo nyaata sakaan paarsalii keessa kaa'ee baasee achimmoo sakaan immoo maal gochuudha sakaan immoo sarkaan dhiqannee maashinii keessa galchee
akkasittanii dhufaa isiniin jedha buleen kii jaalatamtootaa fi kabajamtootaa dhumee fixannee dhufnu jirra rabbi nu haa gargaaru dhiyoo kana hanga dhumaatti wallaa shamarran mana arabaa jeessan hedduu rabbi isin haa gargaaru baay'ee ulfaataadha kanaaf iyyuu rabbi nu haa gargaaru isiniin jechuun jaaladha viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaatii laayik kooment sabskiraayib gochuun dagatina hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu حبكم سنان جالة ربي جتش ربنا ناورتي سنان جالته